Maafna barbaaddeem. Maali rakkinni kee maaliif amantaa jijjiirte siraa kaleessa akkas ta'uu goota miidiyaati kaleessa too akkas sidhaage sordofaa turettis baay'ee iddoo abbaan barbaade dhaqee amantaa musliimaa hin naqu kiristoosin hin ganu jechaa turte warri jalqaba warri gara amantaa musliimaa dhaqanii jalqaba isaanii galgala isaanii osoo hin taane jalqaba isaaniitu barumsa dhabee abbaa fuuraa hin qabanii hin bilchaanne alatti guddatanii jechaa turte ati isa keessa tokko karaa alatti guddattee jechuu barbaadeen moo akkamiidhaati? Gabaabaadhumatti maaf gara amantaa kiristaanaa kee gara islaamaa dhattee dhabini? Eeyyee. Baay'ee gaarii. Malee amantii namaa xiqqeessuu kiyaan miti. Yoo dandeessi ammas lafa jirtu irraati xiqqoonaa siqii lafa tasgabbii qabu taayyaasai. Ammallee sinaas ofsiisaa hamaa ta'e kootis hin danda'a gaariis ta'e kootis hin danda'a. Amma firii akka ati taatuun barbaada. Lammaffaan naamusa namummaa akka ati qabaattuun barbaada. Si deebisu? Naa deebisi. Amantaa silaa kiristaanaa keessaa islaamummaatti kan na fide waa lama qofaadha. Eeshi. Tokkoffaan taaksii qalelaa tunee beekaa jiru. Waaqaa ta'uu hin danda'u. Ati obboleessoo bakka wajjin jirre bakka tasgabbii qabu taa'inatti haasawii siin jechaa jiraami bakka tasgabbii qabu taa'itii gaaffii Ara kophaati hin jira kiloota siqeen jira amma kophaatti. Baay'ee maayikii qabadhutti dhaggeeffadhu. Tokko saaksii cheerchi keessa jiru saaksii gaafa jiru fakkeessuu rumbaa turumbeessuu saaksii sasaakseessuu waan waaqayyotti himne ittimuu niitii qabadhabdi. Waan waaqayyotti himne ittimuu paaspoortii malee Ameerikaa nama ceesisuu maallaqa malee konkolaataa nama bichisiisuu riimootii malee mana fincaanii keessatti nama gashuu wantoonni kun waan jiruuf saaksii yookaan kijiba achi keessa jiru xuraa'ummaa achi keessa jiru baqadheen kee abe. Lammaffaa salaam aleekum. Inni lammaffaan wanta achi keessaa na baasee quraanatu na baase yookaan hadiisa kootu na baase. Hadiisni maal jedhee na baase akkana jedha amantiin mindinoo amantiin rabbi biratti fudhatamummaaf jaallatamummaa qabaatu amantii islaamaa qofaadha kan jedhu nargi amantii kiristaanaatu rabbi duratti fudhatamaa fi jaallatamummaa qabaata kan jedhu nabi kanaafi suuraa Ibrahim 3:15 suuratti ilaalte akkas jedhee dubbataan amantiin rabbi biratti jaallatamummaa fudhatamummaa qabaatu amantaa islaamaa qofaadha. Amantaa rabbi jaallate mujibbuu waan hin dandeenyeef dirqamni koo yookaan furmaanni koo wanta gochuu qabu isa rabbi jaallate kana fudhachuun dirqama kooti. Lammaffaan immoo saaksii achi keessa jiru sanan baqadhee ba'ee akka gommaa yookaan akka kubbaatti afuufamuu waan hin jaallanneef kanaafan ba'e. Waldaan ati keessatti guddatte waldaan paaspoortii nama ceessu kuni cherchiin keessatti paaspoortii nama ceessu kuni makiina nama bichisiisu kun duwwaa otoo hojjetin makiina dhiisiti hinnaan qoyyuun bittu hanqaaquyyuu bitachuu hin dandeessu killee yoo otoo hojjetin harkin hojjetin hin nyaatin jedha. Ati namatti amanteemmoo jalqabayyuu nama laaltee waamamteemmoo macaafa qulqulluu yookaan sagalee waaqayyoo laalteeti waamamte tokko isa kan. Lammaffaa gubbaatti jalqaba waldaan keessa kami? Waldaan akka kanatti waldaan kee jalqabatti isa kami? Warra isin jedhee sharaa waxxanatu moo warra qoyka warra hin bilchaanne moo? Ammas qaama waldaatti hin bu'in. Abbaan barbaade sharaa waxxanatu. Waldaan keessa kamidhee yookaan sharaa waxxanatte faayidaadhaaf zayitii gurguruu irratti bishaan gurgurachuu irratti wal miiruu dandeessu wal gufachiisuu dandeessu faayidaa dhuunfaa irratti wal loluu dandeessu namni nama waan ta'eef walitti bu'uu dandeessu. Garuu immoo sagalee waaqayyoo wangeela sagalee waaqayyoo nyaattee taanan dhuguma waaqayyo nama miti garuu ani baay'ee si jaaladha amma yoo sin jaaladhaan hin jaallatiin ani sin jaaladha obboleessa kiyya waan taateef garuu kaleessa dubbii hin jaallatiin ani sin jaaladha addisuun ani sin jaaladha garuu sababii akkasii dubbattee maaliif deemte rakkinni kee maalidha mufannaan kee maalidha nama aarsuudhaaf deemte moo dhuguma wangeelli quraanni sii galee deemte moo sidaa quraanni sidaa hajjeeta jedha dhiiga dhangalaasaa jedha maaliidhaaf kana ta'e gabaabsi abjuullaa qamaadha jedha maaliif kana ta'e amma immoo akkamitti deemuu dandeessedha biroo gabaabsi gabaabsi rakkoon qabuun si hojjinan dhimma qabamadha
akka fincaan jaarsa dulloomeetti nu jalaan yereessini akka dargaggeessaatti gadi miyuutii qaba. Namatti amante moo waaqatti amante kanaan dura naan jettee namatti namane. Namatti namane amma garuu waaqatti namane jira. Innis rabbi tokkicha. Si galee dura namatti namane gara islaamummaatti immoo gaafa dhufu dhugaan gabbaramaan rabbi tokkicha innis immoo Allaadha yookaan immoo waaqa isa afaan Oromoodhaan jennu sana dura nama amma waaqatti amaneen jira. Gabaabaatti sii deebi'eera. Sharaa maaloo minaamin kan jettu taqabbaayinati yellehum. Taqabbaayinati yellehum. Akkas jechuuni abbaan barbaade sharaa jala taa'ee abbaan barbaade fooqii jala taa'ee abbaan barbaade mana jala taa'ee abbaan barbaade muka jala taa'ee dhiifama. Ila koi kaasa miti. Dhumni ke ila addisu sitan nu badara kai salphattee deebita la salphattee deebita. Suummoo catee taatee deebita dhuguma dhugaa suummoo catee taatee deebita in salphatta garuu dhumni namni Kiristoos hin gane Yuudaan gooftaa Yesuus Kiristoos dabalee gane gaafa dabarsee ganu marrimaan isaa tarsee du'a taane du'e namni Yesuus hin gane jireenya biraa hin jiru halla monitoran alaa isa waldaa keessaa saaksii keetiin nama as faraarraatee yoo birrii fiduudhaa baatte gommaa makiinaatiin duuta yoo gadi baate tu sagantaan hin dhumiini ija keetu jaama itti sana addanatti hin fudhatamu. Si galeera mini hinaasoof tataanaan akka namaatti taa'e na duukaa haasa'ii akka nama madira kirra dhaabatee ta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 n jedhin akka haadha manaa ammaattutti naasa'ii. Si galeera mini hinaasoof tataanaan siraata namummaa qabadhu na wajjin haasa'ii. Hinaasoof tataanaan gadi bu'ii cheerchi gaafa borsanbata mini achitti deemi xaxxaatai. Si galeera mini si jammar mana kiraatti hojjite mana kiraa keessaa gasi baasuu daandii irratti hojjite iyyite milishaa qabee mana dhaatti si geessa waan ta'eef carraan iyyuu rakkina keenya iyyitanii kan baafattan cheerchi dhumatti beekte. Kanaafi taaragaafne baatti si umbaafne isa kana tasgabba isa kana dubbachuu fi ati waan ati si akka keeti miti warra taragaaga'ina wajjin haasa'ii. Taragaaga'ina wajjin haasa'ii. Maaltu si maaltu taatessaa jira kanaa? Miira akkasii. Maaltu taatessaa taragaaggaanii naasaanii? Gaafa ciiftu akka itti ariifatta taanaan miira kee daftee fixattaa abbooti. Dhiirri arrabaa ariifatu dadhabaa dhabaasii. Rabbi. Addoo. Booyyee waaqo. Nagaan siif haa ta'u akkam? Galanni rabbiif haa ta'u nagaadhaa siif illee nagaa naa ta'u. Ameen ameen jirtu. Jira galata rabbi alhamdulillahi rabbil alamin. Ameen ameen ameen. Tole. Noore. Gaaffii muraasan si gaafadha. Gaaffii muraasaaf deebiin qabu yoo gaaffii baay'ee ta'e malee. Rakkoon qabu isas yeroon jiraatee naa wal gaafannaa maal waluma birarra. Amma barbaadde na gaafadhu. Haa ta'u amantii dhugaan islaama ta'uun argee jette. Eessa argite? Miraan boqonnaa sadii 19 akkasuma 3:85 amantii dhugaan rabbi biratti fudhatamummaaf jaallatamummaa qabu islaamummaa qofaadha. Amantii dhugaan rabbi biratti yookaan waaqayyo biratti fudhatamummaa qabu kiristaana kan jedhu ragaanaa laatu. Egaa sillaadhaati sa'aatii jette irratti yaada kenneera. Eenyutu jedhe wanticha eenyutu barreesse beektaa? Abbaan barbaade yaa barreessu isan argee isan argitti namanee macaafa qulqulluu keessaa immoo kiristaanni dhugaadha kiristaanummaanii amantii dhugaadha kan jedhu macaafa keenya keessa hin jiru. Amma keessa egaa sitti maatii fakkeenyaaf duubumaa kaatee yoo dhufte gaaffii isaa kallattiidhaan si deebiseera atillee yoo qabaatte kiristaanummaa dhugaatu kan jedhu kenni. Abdii taragaagee jira gatii ta'eef egaa anaaf addoodhaaf dhiisee amma hin dubbatinaa warra kaan. Seera tokkoon qaba. Seera tokkoon qaba. Iddoo hojiin jira. Hojiin illee na eegaa jira. Gaaffii kee gaafadhuuti siifan deebisaa. Gaaffii kee lammaffaatti fuftaa siifan deebisaa. Gaaffii kee sadaffaatti fuftaa siifan deebisa. Kirikiriidhaaf yeroo waan ani hin qabneef jechuudha. Kirikirii barbaadnaan immoo iska xiggi diras seera uumamaa amma mul'ata yoo ani sitti waan hangadi siin jiru baay'een hin jira.
Sakanaaf gaaffii lammaffaa. Isa jalqabaa irratti waliin galle gatii ta'ee fi dhaayii lammaffaa sin gaafadha. Deebiseen darbe si deebiseera. Na amansiisuudhaaf wal falmuutu hin taane gaaffii si gaafadhatte malee wal falminaa naan hin jennu. Gaaffii na gaafatteef deebisii deebi. Tarii wanta addooti nama beekaadha gatii ta'eef na dhaggeeffadhu sin dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhu. Wanta ati amma islaamummaan amantii dhugaadha jedhuun argee deemette sana rabbii akka jedhe ragaa maal qabdaa tokko gaafeessa hedduudha. Kana dhuguma jechi kun jecha rabbii ta'uu ragaa maal qabda? Eenyutu barreesse? Eessaa fuudhanii jecha kana barreessan? Kana fakkeenyaaf an mataan koo barreessuu nan danda'a. Islaamummaan amantii dhugaadha jedhee barreessee yoo lafa kaa'ee dhuftee dubbistee indee islaamummaan amantii dhugaadha jettee deemuun qabdu ati maaliif jecha kana eenyutu jedhee dhuguma rabbii jedhee nama biraadhaan seenaa dhiisifama addoo kiyya. Agana barreessuu dandeessi taanaan aga ammaa kiristaanummaan amantaa dhugaati kan jedhu maa barreeffachuu dadhabdarree. Maal fayyada? An fakkee nuni jecha mataa keenya wangeelli jecha namaa osoo hin taane jecha waaqayyoodha. Wangeelli jecha waaqayyoo miti. Wangeelli jecha waaqayyoodha. Wangeelli jecha waaqayyoo miti. Wangeelli jecha waaqayyoodha. Wangeelli jecha waaqayyoo miti. Addis waan gaafadhu mi'asmaa yoo sagaleen koo nagaamate nagaama sagaleen koo. Inni nagaama. Akkanaa jettuun namatu barreessee quraana keessatti islaamummaan amantaa dhugaadha jedhee jedhe. Ati immoo macaafa kee keessatti namni barreessee kiristaanummaan amantii dhugaadha kan jedhe qixxeema quraana kanaaf fideedhiin. Rakkoon qabu namni waa barreessu quraana. Ammuma quraanni namni barreessee achi keessatti islaamummaa amantaa dhugaa jedhe kiristaanummaan kee jedheeraadhiin kana deebise yoo nuu fide. Tole yoo nuun deebisne immoo itti fufaa kan biraatti. Gaafadheera hindi de. Siin deebisa. Qoy biran darbiin wangeelli jecha waaqayyoo miti. Wangeelli jecha waaqayyoodha ageen. Akkanni jecha waaqayyoo hin taane ragaa sii fida. Kaartoonii isaarraa jammarra yookaan immoo qola isaa gurraacharraa jammarra gaa. Rakkoon qabu fidi. Okay, macaafa qulqulluu jedhamu sagalee waaqayyoo jedha kaartoonii isaarraa. Macaafa maramaa isa jedhamu sana isa as keessatti barreeffame beektaa? Sana kallattiin naa deebisi gaama olisi nu taaliin gadiis nu taaliini macaafa qulqulluu jedhamu sagalee waaqayyoo jedha. Macaafa qulqulluu jedha. Sagalee waaqayyoo jechuun maal dadhabitu sagalee waaqayyooti ta'e jecha waaqayyooti ta'e tokko ishi kottas as deebi seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 sagalee boofaa argina moo sagalee waaqayyoo argina? Gaaffii kee sirreessis dhaggeeffataan jira? Ajjeelleem si sirreessan jira. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kufaatii addaamii fi waan hin gaafanuu kaa'uu sagalee boofaa argina moo sagalee waaqayyoo argina iddoo sanatti? Sagaleen hin dhaga'ama beektanii? Sagaleen wanta dhaga'amu wayi tokkodha. Jecha wanta dubbachuu barbaada. Jecha boofaa. Olisi nu taaliin garsi nu taaliin adaaraa rabbi yoo wangeelan jaallatta ta'e ittiin dabaliin irraan hir'isiini. Iddoo sanatti sagalee see bofaatu jira moo sagalee waaqayyootu jira? Dubbisi jechi sun maal jedha? Eeshi. Silkii tirfii qabdaa? Silkii tirfii qabdaa? Firoo macaafa qulqulluu qabaa silkiin kee? Dubbisuu addo. Dubbisaa fi warri kaan dubbisan rakkoon hin jiru adda isaa shiruu jiru rakkate. Sibaa dubbisan ijoolleen jiru asirra. Naa dubbisi waa'ee kufaatii argamu. Okay. Yeroo shanitti goyyomsiteeti waanii fi addaamiif wanti nyaachiste sana muka wayinii nyaachiste sana. Eshi. Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caala haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhugumaan Waaqayyo ija mukattii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irra hin nyaatin isiniin jedhee jedhe bofichi. Jechi kun jecha eenyuuti? Bofatu dubbata. Jecha bofaati. Eeshi dhaabadhu. Abdii Muusaa wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 naa dhaqe. Okay. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsi 4 akkana jedha. Lakkoofsa 3 yommuu inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomittiin jedhe. Iddoo kanatti Yesuus Seexanni immoo lakkoofsa 5 irratti Seexanni ammoo gara mandara qulqullummaatti isa geesseedhe akkas jedhee itti fufa. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa of gad darbadhu ittiin jedhe. Baay'ee gaariidha. Dhaabbadhu iddoo kanatti sagalee eenyu argina?
sagalee seexanaa argina. Mootota saduraa boqonnaa 21 lakkoofsa 21 kaanii argine immoo sagalee harree argina. Gaafa Balaaqi Balaamii Israa'elin abaaruudhaa dhaqanii harreen gaafa afaan godhattee dubbatti argina. As deebinee immoo yoo dhannee seera hundinoo macaafa Lewwotaa keessatti yoo dhannee gallee ekeraan gaafa isheen dubbatti argina. Ekeraa jechuun lafa awwaalcha warra du'aniiti kan haasoftu yookaan kan iyyitu sanaa jechuudha. Kanaafi macaafa qulqulluu eessasaa qabdee sagalee waaqayyooti jechuu dandeenya. Lammaffaa immoo kanan si gaafadhu waa laman si gaafadha deebinuu laadhu tokko kiristaanummaan karaa sirriidha kan jedhu tokko ragaa naaf fidda. Lammaffaan immoo macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti kan jedhu ragaa naaf fidi. Kanu. Thank you. Baay'ee waaqayyo si eebbisuu eebbifami. I'm very ashamed. Maafin qaanaas itti fakkaate kun hundumtu utuu siin galiin gaafa ti barsiisaa turte, gaafa ti lallabaa turte, gaafa immoo taa'ee si dhaggeeffachaa ture, baay'een qaana'an ture. Dura jechuudha. Akkasiidhaa fi gaaffii deebisisu waan biraadha. Arraba kophaatti dandeessa mana kee banattee. Amma qaxxitaa gaaffii si gaafate qofa deebisiif. Personal attackii mana kee fudhuu gali. Kun gaaffii gaafatamte deebisuu asirra dhuftee waa'ee isaa dhiiste waan si gaafate qofa deebisi. Eeshi miyuutii qabadhu. Miyuutii qabadhu. Korma koo. Baay'ee dandeessa. Ajajaa osoo hin taane ajajamaadha. Gooftummaa asirratti qabna gaaffii gaafatamte qofa deebisi. Miyuutii qabadhu namaan jedhin namaaf kabaja qabaadhu. Gaaffii deebisi. Addisuun kabajju, ustaazan kabajju. Maali ati maali? Deebisi gaaffii gaafatamte qofa. Eeshi atis miyuutii kee qabadhu. Barrif. Qabadhu kaa. Maa waaqa of gootati. Gaaffii baqachuuf deebii baqachuuf jettee akkanaan goggodhatin deebisiif gaaffii isaa kallattiidhaan. Deebii baqachuuf akkas godhata. Inxaxaaxanii miyuutii qabadhu akkamittiin deebisa ree? Deebisi. Qabatiin deebisuu dandeessa si jalan dubbatu deebisiif si jala nam tokko dubbataan jiru deebisi caal jedhe. Callisaa kaa. Wayii nagaadhani akkami nagagaltaa. Yeqee ba'uuf numa qabannee irratti fufeeti. Ittiin qabee ba'uuf ibadu. Qalamichi dhufne inni gurraachi sun dhufee ture garuu uumame. Dhufee ture garuu uumame. Sorry, dhiifama. Waaqayyoo miitii fi sagalee waaqayyooti macaafii kan jedhu ragaasii wangeelee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti gaafatamte deebisi lakke. Jechi seexaanaa kun as keessa jira dee seera uumaa keessa boqonnaa sadii fidee dubbise Maatiyus Wongeel keessatti waan seexaanaa dubbatee fidee galee jecha dhaggeeffadhu inni koo macaafii qulqulluu uumamaa fidee sun jecha waaqayyo moo jecha seexaanaaf harreetiis hin jedhe sana dura deebisi sana Koi. Isa inni dura si gaafate deebisisa dhumarra wanni inni si gaafate macaafni kun Waaqo. Wayyee. Gaafii singe isa inni si gaafate dura deebisi. Banatin faaye. Banatin maayii. Amma akkamidha beektaa kan isaa si gaafatan deebisiif akka hubatte akka beektuutti kan isaa si gaafatan deebisiif. Yoo hin dandeenye immoo naasa hin calle namoonni danda'an haa dubbatan. Eshi bakka ela addisu na dhaggeeffadhu achi. Sittammaa macaafi qulqulluun sagalee harreetii ekeraatu haasa'ee kanaaf macaafi qulqulluun sagalee ekeraatiin osoo hin taane wanti macaafa keessatti barreeffame guutummaan isaa iyyuu uumama hundumaa of keessatti hammatee kan jirudha. Ibin dabalatee Kanaafiyyuu sagaleen macaafa qulqulluu keessatti qabu. Abboo maayikii qabadhu connection jaajamaa maal taate warri modereetara connection TikTokiin rabbashuu jira nama irratti maayikii qabuu hin danda'u nama jala dubbatu maayikii irra qaba. Taaptaabii godhaa sagalee nagaa qabu jira. Gaaffiin koo kanan si gaafadhe gaaffii lama qofaadha. Amantiin kiristaanummaa irratti biratti jaallatamummaa qabata jiru ragaanaa. Lammaffaan immoo sagalee waaqayyoo kan jedhu ragaanaa laatiin godhe
dhiifama bilbilatu narra seene al tokko. Macaafi qulqulluun uumama hundumaa nama sagaariis nama sa'amaas isa ormaafis barreeffameera isa amanaafis barreeffameera. Macaafi qulqulluun guutumaan guutuutti of keessatti hammateera. Ibin quraannati amma jettu kun parsantiin 50 ol macaafa keessaa bahee barreeffame. Maaliif jedhe? Barreeffamuun macaafa qulqulluu yoo xiqqaate waggaa 1000 ol quraana dursa. Namni kamana kana hordofaa jiru hin jiru jechuudha. Dhageeffadhu waggaa 1000 ol dursa. Nabii Muhammad kan dhufee dhalate. Nabii Muhammad tuun taane waa'ee quraanaa tuun taane macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti kan jedhu ragaanaa kenni bichaan si gaafachaa ramman. Maaf utaaltaa? Macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti kan jedhu ragaanaa laadhu. Amantiin kiristaanummaa amantii rabbi duratti fudhatamummaa qabu kan jedhu ragaanaa laadhu. Hallaqe. Asin utaaliin achin utaaliin kan maduwaadha. Maaf mi'uutii wal irratti qabnaa? Dhaqoo. Maalidha kun? Iskiriiptoodha. Maalaan sitti argisiisaara? Iskiriiptoon sitti argisiise miti? Eeshi. Kidaanii qabaa kun amma? Gadi galagalchiteerta gatii ta'eef hin argamu itti buqqisteetta ta'uu danda'a. Itti buqqisteetti si godha kidaanii waan irraa dhabdeef. Anis akkuma kana gaaffiin gaafadhe qofaadhaaf deebinaa deebisi. Innis inni macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti kan jedhu ragaanaa laadhu lammaffaan kiristaanummaan amantii dhugaadha kan jedhu ragaanaa laadhu. Kana lamaan qofa. Eeshi wangeelli si biraranii? Siifin kenna qaxalee ko. Aqeensi baasaan jira qoy. Please 1 minute. Isin kabajaan isinitti haasa'uu barbaada. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16. Dhaqaa baafadhaa. Dubbisi maallallanna dubbisi. Eeshi garee shawaadaa dhaggeeffadhu. Garee shaadaa moo shawadaadha? Eeshi ani wangeelatti hin qaana'u. Beekta kutaa sana. Ani wangeelatti hin qaana'u. Kunis sababii wangeelli humna waaqaa warra amanan hunda fayyisuu ta'eef. Dhaggeeffadhu. Alas kodin sindeemsisu nan beekate sicha waanan wangeelli sagalee waaqayyoo ta'uu isaa itti ni ani wangeelatti illee yaa'u inni humna hojjetu of keessaa qaba isa No, isa miti dhaggeeffadhu si dubbiseen bitaa isa miti dhaggeeffadhu. Ani wangeelatti hin leeyya'u kunis sababii wangeelli humna waaqaa kan warra amanan hunda fayyisuu ta'eef innis jalqabatti Yihuudota itti aansee immoo Girikootaaf. Wangeela keessatti qajeelummaan waaqaa amantii irraa gara amantiitti mul'ateeraati. Kunis akkuma nama qajeelaa amantiidhaan hin jiraata jedhee barreeffameedha jedhaan. Kanaafiyyuu asitti wangeelli sagalee waaqayyoo moo miti? Deebisi. Garee shaadaa itti fufumoo itti fuftuuf? Atumti itti fufi. No, atumti itti naa fufi. No, garee shaadaa ati miutii qabadhu addisu itti naa fufi. Abshir. Inni sitti si fufuu danda'a bakka amma irratti wangeelli humna waaqayyooti ka jettu malee wangeelli jecha waaqayyooti macaafni wangeelli kun kan waaqayyooti ka jedhu malee. Ati hin beektu ati waa'ee macaafaa hin beektu addisuu jinnaa. Ani moo sin barsiisa alfaarraa kaasee amma omeegaatti rakkoon danga jiru alfaarraa moo omeegaa. Waan ati beekne waan argite beekne faasitti agarsiisa fide. Ati macaafa qola isaa argite. Amma deebisi waan gaafatamte deebisi kan siin jedhe wangeelli jecha waaqayyooti kan jedhu fide malee. Miutii qabadhu. Nan qabadha waan inni si gaafate deebisiif rakkoon tokko hin jiru nan qabadha. Inni na gaafachuu danda'a gatii ta'e deebisiif.
Qabadhu. Oh, meetii godhu namaan jedhee. Wangeelli sagalee waaqayyoo moo sagalee waaqayyoo miti? Addisu. Sagalee waaqayyoo miti. Kutaa sana dhaqi dubbisi. Iddoon ammatti naa dubbistee Phaawulos gaafa dubbatu No. Dhaqi dubbisi. Baasi dubbisi. Monitoora laata malu. Baasi dubbisi. Gadi na darbachuuf egaa. Nadide wallahi addisu. Nadide. Yookaan sittu fixatee baa yookaan natu fixatee baa malee sin darbadhu. Baasi dhaqi fidi. Dubbisi dhaqi. Isan mali. Gaafa ergaa fudhattanii sin sardamtu, gaafa ergaa dubbattanii sin sardamtu, gaafa waldaa dhabaatanii sardamtu, waan hundumaa sardamtanii dandeessu. Dhaqi baasi. Dhaqi baasi. Baasi. Isteetti maal taatee muca? Maal ta'e gurbaan? Ishi dubbisi dhaqi. Akka tittaasoo fettotu akka addaadha. Dhaggeeffatu. Maal gurbaan? Kanamu. Ani wansitti immoo Fara'aan obboleessa koo kiristaana jabaadha. Roomee meeqanaan jette dhaqeensi baasa. Hundaam ibsaa wajjin asii dubbisa. Ishi boqonnaa tokko lakkoofsa 17. Addisu follow deebisi si kennuu hin danda'u akkanatti. Maal foolootii deebiseera mana? Hin deebisne. Ay, muyutii ma bichaan nu hordofaa rakkoon qabu. Roomee. Salaam noo gaash. Yaa warra Roomee. Eshi, Roomee boqonnaa 12. Kudha lama meeqadhi? Boqonnaa tokko lakkoofsa 17. Boqonnaa tokko lakkoofsa 11tti. 17. Fayyaa irraa dubbisi addisu. Akkas jedha nan dubbisa. Qajeelummaan Waaqayyoo namaaf kennu amantii irra hin dhaabbata, gara amantiittis nama hin geessa. Nus mormiin qabna. Kunis wangeela keessatti mul'ata akka facaafamee jiru namni amantiidhaan fuula Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hin jedhu minno. Hin jiru. Roomee meeqatte? Hin jiru. Innumtammati dubbiste usii harkaa bade. Innumtammati dubbiste usii harkaa bade. Innumtammati dubbiste usii harkaa bade. Roomeen namatti natti himte hin jedhu akkas. Waa'ee amantiitiin jaalala argachuu yookaan immoo wanti ta'u ishi humna wangeelaa dhaqeensi sirreessee sii dubbisa. Ani wangeelatti yella'uudha 16. Dhagaa maaramini ani wangeelatti yella'u inni humna Waaqayyo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudoota akkasumas warra Giriikota fayyisuudha. Iddoo kanarratti asii dubbachuu barbaada. Iddoo kanarratti Phaawulos warra Roomaatiif gaafa barreessu laga qarqara yookaan immoo mana hidhaatii ba'ee garaagarummaa ji'a 3 gidduutti qarqara galaanaa keessa taa'ee ergaa kana warra Roomaadhaaf erge. Eewutu Phaawulos maal jedhee? Ani yoo reebame illee yoo maal ta'e illee wangeelatti yella'u innoo maaloodha humna Waaqayyooti jedhe malee sagalee yookaan jecha Waaqayyootiin jenne. Isayyuu namootaaf utuu hin taane saba lama qofaadhaaf kan dubbatamedha. Innis eenyuufi warra Yihuudoota akkasuma immoo warra Giriikotaatiif ergaa kana erge malee warra guutummaa guututti addunyaadhaaf jedhee utuu hin taane saba lama duwwaa maqaa dha'ee dubbate Phaawulos iddoo kanatti. Isumaayyuu jecha Waaqayyooti jedhee utuu hin taane humna Waaqayyooti jedhe. Humna jechuuf sagalee jechuun walqixa miti. Humni paawariidha, sagaleen immoo saawundiidha. Saawundiin humna ta'een beeku, humni immoo saawundii ta'een beeku. Phaawulos jecha macaafa qulqulluu ibsachuudhaaf jara warra Giriikotaatii fi akkasuma warra Yihuudotaa amansiisuudhaaf warra Roomaa keessa warra jiran kanatti sagalee kana dubbateen humna wangeelli humna Waaqa waan ta'eef amansiisuudhaaf yookaan kaafarsiisuudhaaf akka jechisiisaa ture. Malee sagalee Waaqayyooti yookaan jecha Waaqayyooti jedhee hin keenye Phaawulos. Kan biraa qabda? Baay'ee galatoomii kun amma karaarra deemaa jira. Dhugaa rabbii fila akka gaariitti ibsite. Anis kanuma sitti himuu barbaade.
Egaa wangeelli humna waaqayyooti jechuun isa sababa waaqayyooti. galumsaan taatu sirriitti ibsiteenis sababa galumsaan taatu jecha waaqayyo yookaan immoo sagalee waaqayyo akka inni hin taane amanii darbi. Siif hin bilbilamee naasofna amma karaarra deemaan jira. Thank you dhugaa. Quraanis baay'ee akkuma kanatti barreeffame namumatu akka sadee barreesse malee rabbii waan ofiisaati ergaa dabarse wayii tokko hin qabu. Waaqa achumaanan dhaamsa wayii sitti hima. Rakkoon qabu. Siin dhaama. Macaafa qulqulluu keessaa waa afurtu wal. Tokko jechoota Phaawulosiif jechoonni Yesuus baay'ee warra rukutu. Lama jechi Yesuusiif jechi Yesuus baay'ee warra rukutu. Sadi jechi Yesuusiif seerri Yesuusiif seerri Musee baay'ee warra rukutu. Afur Yihuudootaa fi Israa'eloonni tokkummaan qaban adda addummaa qabu. Walitti qabatanii nutti lallabinaa. Ispiriisii yookaan immoo manuma juusii nu jalaa godhinaa. Galatoomii addisuu nama sanatti osoo hin deemin garuu sagaleen koo dhagahame daqiiqaa tokko bicha ergaa wayii dabarsa. Ergitti kana naa waraaba daqiiqaa tokko qofa sa'aatii isaatama waan ta'eef dhagahama sagaleen koo. Aye. Nama ol galchaa fiiti barakallahu fiikum. Nama ol galchaa magashtayti deeqaa tokko bicha ergaa wayii dabarsa. Innis maalinni namoonni beekaa fi wallaalaanis kan feesbuukii fi tiiktookii jalatti innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jettan akka waan abbaa hin qabne maayin keessa jalaa du'e akka waan aadimni wayis jalaa du'e. Si taraa nama as keessaa been innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun hin jedhamu. Maalitti akka jedhamu illee hin beektani. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun musiibaa irratti jedhama. Musiibaa osoo hin taane musiibaan nurraa kee malee nu musiibaan nutti hin dhufne maaltu innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun isin jechisiisa. Musiibaa rabbi nutti fide balaan rabbi nutti fide nurraa kaase alhamdulillah jettanii gaggeessitu malee innaa lillahi maalin ni jiru. Maali feesbuukii keessanii maaloo keessa irratti alhamdulillah balaan nutti dhufe baga kanaan nurraa dhume jedhama malee wanni kana isin jechisiisu maali? Kanaafuu obboleewwan kiyya inni ustaaz of hin jettus inni wallaalaanis innaa lillahi wanti jedhu hin jiru alhamdulillah musiibaa rabbi nutti fide baga rabbi nurraa kaaseedha magaa musiibaan namarraa deemame. Saniifuu namoonni akkas jettan ammarraa kaasaati of gabaabsa harka keessan gabaabsaa cal jettaniinuma fooloodhaaf yookiin immoo komantii barbaacha innaa lillahi hin jedhina. Innaa lillahi isa akka jedhamu sheekonni illee hin beektu maaliif akka isin kana maxxansitan hin beeku. Jechuudha sheekii numatti isin beeknan beeku kan keessa keessanii warri waan beekne immoo jararraa argitanii laxxafiina. Akkasii galatooma inshaallah barakallahu fiikum ergaa kan akkanaa dabarsan abdiidhaan qaba. Salaamu alaikum. Galshaa fi addisuudha nama. Injirani warri majirani wajjin haasa'an injirani warri namni wajjin haasa'u barbaadu haa itti fufu. Yaa jamaa manni sirrii mitinatti fakkaata. Okay, koppilinkii godha yaa jamaa naqabee jira waansa yeroo namni baay'atu kana yoo koppilinkii kitaabtaaf hin goone nama qabamanni oma ajajuu hin danda'u ani asiifachuu hin danda'u. Inshallah tuttuqaani barakallahu fiikum. Yaa jamaa dubbadhaa warri seentan kun maqaa namaallee argaa hin jiru tokko qofa kan viidiyoo banatee taa'u arguu jira. Haasawi gurba. Maayikii baradhuuti. Ani maqaa namaallee hin argu profaayiliin namallee natti mul'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa nagaadha akkam nagaa kee jammaa addisiin dhufutti itti fufi yeroo dhufu isatti dabarsa. Har'a guyyaan kan saati. Ameen. Ameen jedhama kun. Itti fufi waliif kiristaana yuusin seene itti fufi amma dhufeera addisuun itti fufi bakka addisuu faana. Addisu akkamati mee? Mootirra of kaasi, mootirra jirta. Mootirra jirta addisu miiti kaafadhu har'a guyyaan kan keetii eebbifame ameen. Addisu nama waaqayyo akkam? Nagaa galata rabbii nagaadha. Jira kuma roko akkamati nagaadha. Sagalee kee ol naa kaasi gaa anillee dhugaa dubbachuuf bakka hojiin jira waan ta'eef saba rakkoo immoo mana hojii tachillee xiqqoo sagalee kee ol naa fuuta nagaadha mini akkamati? Jira galata gooftaa.
Waaqa qoramuu qabda moo waaqan qoramne qabdati? Waaqa eenyutu qoruu danda'a? Kanaafiyyuu waaqayyoon qoramu mitiire? Eeyyee qoramu. Baay'ee gaariidha. Abdii Muusaa Wangeeloo Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa tokkotti naa deebi. Waliifin baay'ee nama naamusaa qabuudhaan nan jaalladha isaa wajjin illee haasa'u. Carraa baay'ee wajjin haasa'u illee onnabee. Abdii Muusaa. Okay, ita gama sagaleen ko adaraa keessan ko Ani konkolaataan jira malee nan baasaa fi deeqaa muraasa garuu Iddoo si kaasuu danda'a deeqaa muraasa booda. nan jira alla qabaa jira ko pilinki godha adaraa keessan ijoo sagaleen kun jiru Injira. Okay, siifan baas. naqa qabaa jira adaraa keessan yaa jamaa nama kuma abdii sagalti jiru hundi keessan umee ko pilinki godha si dubbisa sagalee dhagaamnaan Dubbisaa qoy. Monitera naa laadhu amma follow si godhe Injira. Egaa iddoo kana keessatti waaqayyoon qorama otoo hin taane waaqayyo hin qora waaqayyo eenyuyyuu qoruu hin danda'u waaqayyo shallagamuu hin danda'u waaqayyo waaqa qoru malee waaqa qoramu miti waaqayyo waan hundumaa isa danda'u malee waaqa dadhabaa miti isa kanatti walii galamni waliif. Thank you. Yesus waaqa moo waaqa miti? Baaxaam turu. Thank you. Gararraadhuma isaa gaafa ilaallu qoramuu Yesuus edhaga. Seexanaaf waaqayyo sheefaa dhiisu hin qorte dhette Yesuusiin. Sheefaa dhiisu baalagee kan. Isa booda maa ittee mataa dureen dhumti isaayyuu Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa qoramuu Yesuus. Eenyutu qore Yesuusiin? Maaliif qorame Yesuus? Eessaa utuu dhufaa jiru qorame Yesuus. Lallaba kana moo akkam goonee lallabna yeroo baay'ee isa jedhu isiniif anniisa asirratti haasa'uun barbaadu amantaa namaa tuquun jaalladhanii warra tuqullee baay'inaan mormaa akkasidha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Iddoo kanatti waa lamatu Yesuusiin qore. Tokko hafuuruma qulqulluutu Yesuusiin qore, lammaffaan seexanatu Yesuusiin qore. Isa booddee inni guyyaa 40 halkan 40 ergi soome booddee hin beela'e. Waaqayyo akkamittiin beela? Akkamittiin illee seexanaan qorama? Yommus inni isa qoruu dhufe ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kuni buddeena akka ta'aniif abboomi ittiin jedhe. Iddoo kanatti immoo seexanni waaqummaa Yesuus kan ragaa ba'uuf utuu hin taane namummaa Yesuus illee seexan nu ragaa ba'eera. Cimaan qabataa deema. Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera. Iddoo kanatti immoo Yesuus Kiristoos mataan isaayyuu ani waaqa miti sagalee koo keessaatu hin taane sagalee afaan koo keessaatu hin taane afaan waaqa abbaa keessa sagalee ba'uudhaan namni jiraata. Iddoo kanatti immoo waaqummaa isaa lafa kaa'eetu yookaan immoo ani nama jedhe namummaa isaa irratti ibsataa jiru bareechine ilaal. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee ilaal itti maxabateen ishee faadhiisu. Fittee guutumaa qulqullummaa irras dhaabachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo too taate kana irraa gadi of darbadhu inni ergamoota isaa siif hin abboomaa miilli kee dhagaatti akka hin buunetti isaan harka irratti si hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhee seexana deebisaa jira. Yesuus garuu deebisee akkasidha. Waaqayyo goofticha gar malee hin eeggatiin kan jedhu immoo caafameera ittiin jedhee Yesuus iddoo kanatti ammas nama ta'uusaa ragaa lammaffaa ofirratti bahaa jira. Ammas immoo seexanni yeroo sadaffaadhaa fi gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummaan biyya lafaa hundumaa ulfina isaatii fi ulfina isaa ittiin argisiisee lafaa dhooftee anaaf yoo sagaddee isaan kana hundumaa siif nan kenna jedhee yommus Yesuus seexana nana argaa koo duraa turi Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafamee jira. Yeroo sadaffaa Yesuus waaqa utuu hin taane nama ta'uusaa ofirratti ragaa ba'e. Innaa isa kana namummaa isaatti achi hin deebinu. Akkamitti Yesuus waaqa erga ta'e seexanaan qorama akkamitti fuudhamee fooqii irratti asii ol baafama akkamitti kattaa irratti asii ol baafama akkamitti buddeeniin qorama akkamitti beela'a akkamitti seexanni fuula Waaqayyoo dhaabbata kana diiginuudha. Guddaa galatoomi. Isti mee viidiyoo kana guddisaame kiyyasii akkuma addisutti. Addisu bukkee nakaa. Na ol fuudhaa kaanii jooko bukkee kaame haa ta'u das nama jedha. Waa akkas baarakallahu fiikum. Ayyee mana keessa hin jira mana kiraayii keessa jiraanna tamaariidha. Waanan jechuu barbaadu asirratti dubbii ammaatti dubbatte sana hundarratti
osoo nama ta'eeraatiti innaa biddeen hin gooyomsu innaa biyya lafaatti agarsiisee naaf sagadi kan hundumaan sii kennannaa jedhu seexanni osoo nama ta'eeti hin godha ture namni bira darbuu hin danda'u maaliif namni tokko of tuulaadha lammaffaa namni immoo waan kamiyyuu bakka hin gooyomfama namni qabeenyaanis maallaqaanis waa hundaaniyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos garuu nyaata sanaan hin gooyomne maal jedheen dubbii sagalee waaqayyoo dubbate lafa sanatti osoo nama ta'eera ta'eeti osoo nu ta'eera ta'eeti beelofna jira waan ta'eef hin nyaanne osoo nu ta'eera ta'eeti yennaanni biyya lafaa sana hundumaa kun hundumtu kan kooti kana hundumaa siifan kenna gaafa dhuun sun otoo nama ta'eera ta'eeti sana hundumaa hin fudhata garuu inni waaqadha kanadhaan jira kanarratti maal jettaati? በጣም ጥሩ ኢየሱስ ዋቀሚት nama ta'uusaa isumatu ragaa ofirratti ba'e. Okay, ammas dabaleen dhaqee sii dubbisa. Bilbila keenaaf ergisa man bilbila bitan. Isa ammaa kana siif hin galleeddisu. Osoo nama ta'e namni sun biddeen hin gooyomu namni. Okay. Kan Yesuus haala nyaata nyaanne baasee si garsiisuu daqiiqaa lama na hobsita. Yesuus illee bultii 40 miti. Kan dhibee likkiisaa nyaata nyaannetu jira nama ta'e nyaata waaqayyoof hin sooma jedhee garuu macaafa warra ortodoksii baasee si garsiisa yoo na garsiise. Qoy. Nyaata nyaachuu dhiisuun waggaa idimee isaa guutuu nyaata nyaachuu dhiisuun yoo waaqayyo nama godhate Yesuus illee bultii 40 warra ortodoksii keessatti ortodoksiidha moo pheenteedha? Akkas miti qoy akka addisuutti haasa'e garee maal dhabeektaa akkuma addisuutti haasa'aa jirra otoo nama ta'eeti akkamittiin nyaata bultii 40 gabuu ta'a ture jettemi bultii 40 xiqqoodha kan idimee isaa likkii nyaata nyaannetu jira siin jedhan sana waaqa jettaanii re'uu siin jedhe natti mirseessa jira. Ortodoksii moo pheenteedha? Eenyudha namni ortodoksii moo pheenteedha? Inni kiristaanadhaani duuka buutu Yesuus Kiristoos. Lakke kiristaana keetti kaataagorii mataa keessan qabdani. Kalvintu jira, warra Luutertu jira, warra Olni Jesastu jira. Sii galee warra waa'ee eenyummaa Yesuusin haasaa irraa. Waa'ee eenyummaa yoo ortodoksii taates ortodoksii taates bareeda. Si garsiisuu fi baasee dinatti amantii kee maal akka taate? Garee shaadha na dhaggeeffata akka naagaleetti namni tokko amma ganama otoo nyaatiin guyyaa tokko guutuu soole gara galgalaas otoo dhuftee nyaatan si bita waan kana naaf godhifa soo jetteeni namni hin godha namni fooni namni nyaata bira darbu. Ani dhimee isaa likkii kan hin goone si garsiisaa si jedhe seexaanni dhuftee kootu nyaadhuuni jennaan ati narraa bade ani foon kootiif akkan abboomamu barbaaddaate ani foon kootiif hin abboomamu namni nyaata qofaan hin jiraatu jedhee nama umurii isaa guutuu nyaata hin nyaanne jiraa siin jedhan sitti na amantii kee qofa adda baasi natti himi amma ija kee fuulduratti baasee si garsiisee si dubbisa seexaan ofirraa ari'ate kiristaana siin jedhe bakka natti himi tokko kiristaana keessaa ortodoksii moo pheenxee Peenteedha ishee macaafa warra ortodoksii keessaa yoon si baay'ee si garsiise yaan akka jiru sammuu keen kaawwatta. Macaafni ortodoksii amma nu 66 isaan 81 miti. Lakki boo sanuu 81 keessaa miti kun macaafa Gadlaat jedhamu keessatti si garsiisa. Kan abbaa Yohaannis jedhamu keessatti abbaa Yohaannis iddoon isaa ijoollummaan qoy. Ijoollummaa isaa kaasee hafuura qulqulluudhaan kanaatti isaa ulfoofte akkuma Yesuus jechuudha. Nama kana hafuura qulqulluudhaan kan ulfoofte kanallee ammallee dhufee Waaqayyo maal jedheeni Yohaannis kun eenyu beektu Yohaannis Maxmiqoodha kan jarri jechaa jiran sirriitti dhaggeeffadhu. Yohaannis Maxmiqoodha. Namichi kun hafuura qulqulluudhaan akka ishee dhufeettiif jedhee biraa deeme ammallee nyaadhu jennaan nyaata didee nyaachuu umurii isaa guutuu Waaqayyoof akka inni soomaadhaa ture ammallee namichi kun wanni haadha isaa dhuftee ati ilma deessa jedhe akkuma Maariyaamiin dhufee Gabreeliin gammachiisetti isa kanas dhufee gammachiise macaafa jaraa keessaa baasee si garsiise amantii biraa keessa siin jira keenya qofa miti jettee akka ati fudhattuufi kun amma daarii qabataara baasee sin agarsiisa warra ortodoksii sobadhanii olaa seenanii jara bukkeetti isinii wannaa jedha warra ortodoksii seenuu dandeessan. Isaan nama biraa laaluun barbaadu nama gooftaa Yesuus Kiristoos sa'aatii sanatti. Nuunis kan kee laaluun barbaadnu kaa keessaa nama jarri si Yesuusitti amanu bar jarri Yesuusitti amananii maal taate? Jarri Yesuusitti amanu kiristaana miti jarri kiristaana moo kiristaana miti ortodoksii? Ati waaqatti namantu? Ortodoksiin kiristaana moo kiristaana miti siin jedhe kanuma jala burreetti. Ati waaqatti namantu? Kasi gaafadhe naafi kan koo booddee na gaafatta keenya amma isiniin gaafataa jirra. Ortodoksiin kiristaana moo musliimadha?
ክርስቲያን አቲ ዋቀት ነመንቱ አንከ ሞና ማረ ክርስቲያና ታይነን ኦርቶዶክሲ መጽሐፍ ወረ ክርስቲያና ራስ ገርሲሳ አይቹዳ በቃ ከሙስሊም አራሚቴ አቲ ዋቀት ነመንቱ ቆይ ሰቦደት ነው ካንኮ ነጋ ፈታል ቶኮ አልቶክ እና ጉዲሳ ቪዲዮ ከነ ባሱ ያለስቲ አልቶኮ እፉ መረካ ሄዱ ቢሰገሩ ጥቆሽ መኪና ከሰው አንተ ነው ረክሱ ደንዳ አልቶኮ ቪዲዮ እና ጉዲሳ እረጃ ያመጫፈ ወረ ክርስቲያና ኮቱ ክርስቲያና ጀደ ኦርቶዶክሲ ኒ ጆ ኑምኒ በረን እገ ክርስቲያና ታኒ ባምኔት ተገርሲስና ኢየሱስ ክርስቶስ ይታወና ኢየሱስ ክርስቶስ ማሬት ተመናከን ወረ ክርስቲያና ኬሳሲ ባሳ ቆይ እግሬኘት ሉጌስ ኢየሱስ ቆይ ካማሬ ጀሬ ክርስቲያና እርገታኒ ማሊፋ ከነጠመነ ነጥሙ ቆይ አትስ ነጥምታ ኢየሱስ መሌን ጅሩ ከነገቡ ወገ ከነታይ ምናምን ይጀተ አማ ባሴ ሲገርሲሳ አናገሩን ጀማ አቲ ዋን ብራቻር ተማማ አቲ ዋኛ ዋን ብራን ጀነ ኩኖ ይላል የቅዱስ ዮሐንስ ገድል ጀዳ ሜ ኦብሲ የቅዱስ ዮሐንስ ገድል ጀዳ ላርጋር ተውታቴ ኩ መጫፈ ሳኒቴ ኤለሲበና ፉል መተኮራ ሲዱብሳ ማል ጀዳ እሺ አከዘደ ዲፈማ ጋሩ ጥቆስ ነው ትደረት ይህም ጀዳ ስራ ለኮስ ለመራሲኒ ካስ ክፍል 1 ቁጥር 2 ይህም መጽሐፍ በክርስትና ባለጠጋ የሆነ የመጥምቆ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቆ ዮሐንስን በኢታሜ ጮጳ ዮሐንስ ጮጳት ህይወት እንዴት እንደሆነ የራሱ መቁረጥም እንዴት እንደሆነ ይናገራል ሞርሚሳ ከበተከጭቴፊ ጅሬሚሳ ማለከቴ ሄንዱበታ ጀዳ ነብይ ጀዳ ጋማ ነብይ ጀዳን እንደውመኙን መጥምቆ ዮሐንስን ነብይ ጀዳ ለኮሳ ፍረት ገድ ሲስቀ ደደፈ ደበርሴ ድብሰ ደና ከንትሬፍ መጥምቅና አገልጋይ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ስለተለካው ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ከተአምራቱ ትንሽ እንናገር ዘንድ ልቦናዬ ተነሳሳብኝ ጀዳ ነምጭ ከነበረሱ ዋይሳ ዱበታ ጀቹዳ ቅዱስ ዮሐንስ ደላ ኮንሰሽን ረትለ ደበርሴ ድብሰ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ምድር ባዳ ኮበለሉ ሞኖሪያም ገዳም አደረገ ብያ በቀቴ ገረ ገዳሚት ገለ ጀደ ከዘመዱ ከአዝማዱና ከሰው የኮበለለ አይደለም ክፉ እንጂ ክፉ ተግባራትና ስጋዊ በደልን እንዳይሰማ እንዳይ ኮበለለ እንጂ ወንኒ ገጠሪተች በገደለተ ታይፊ ማረከተው ፈደ ዋን ፎከታ ከነገር ዋን ፎከታ ከነጀነ ፊጀ እርሱ ፈጽሞ አልዘራም አላጨደም ፍላጎቱን ገታ እኒን ቆፎሬ ህናምነ ማንን ጎነ ፍላጎት ይሳብቻዳ ማልጎደ ኦፍራ ዳበ እሺ የሚለሰልስና የብርቱዎችን ጎልማሶችን ሰውነት የሚያደክም ምቹ ምንጣፍ አልነበረውም ጀድ ኢየሱስ ማታ ኮንቀቡትረ እቹሳት ማብራትም አልነበረው ማብራት ሲንቀቡ ከዚህ ዓለም እስከምለይ ድረስ ጽዋነጋሽ አልነበረውም ጀድ ቶለ ከነገሮች ሁሉ ምንም አልፈለገም ከሚያምር ቤትም አልተቀመጠም በፍርኩታ ስራ ነው እንጂ ቤቱ ይህ ነበረች ምግቡም ጎመንና የገዳም ማር ነበር ይላል ከነጋ ዋቀዮቱ ቡሴ ቤዳ ቦደረናት ትድበቱ ኛተኛኔ ዋቀዮ ሰሚ ኬሳ ቡሴ ፊጀል እሺ አሁንም ስለርሱ እናገር ዘንድ ዘመኑ ጠራኝ ሄሮዶስ ዮሐንስ ይገድለው ዘንድ በፈለገበት ዘመን ከተደረገው ትንሽ እናገራለሁ እርሱ ትንሽ ሕፃን እያለ ጀደላልጋ አማሲት ሴናንሳ ከጀመሩ ኡቱ እኒ ጆሉማ ሳቲ ጅሩቲ ጀዳ ዮሐንስን መጥምቆ ዮሐንስ ኬሰን እናቱ ከርሱ ጋር ወደ ገዳም ሸሸች ሃቲሳ ኢሳ ውጅኒን ገረ ገዳሚት ሸሸ በቀቴ እነውም የተነገረውን ይፈጽም ዘንድ የሽማግሌው ካህን የዘካርያስን የምስት የኤልሳቤጥን ዜና ልናስታውሳቸው ይገባናል ጀደ ሄሮዶስ የገደላቸውን ዘንድ ሕፃናቱን በፈለጋቸው ጊዜ ታቦት ወዳለበት ወደ ካህኑ ዘካርያስ ገባች ሕፃኑ ክርስቶስ ጀደላሲት እኙን ሕፃኑ ክርስቶስ ጀዳ ዮሐንስን ሕፃኑ ክርስቶስ ጀዳ ሕፃኑ ወደከዋ ማይሩ ቅንፊ ከሰት ክርስቶስ ደኒ ካወተኒን ሕፃኑ እኙ ሕፃኒን ሳማር ሰፋነ በቃተ ክርስቶስ ከን ጀደሙ ለንጀረቻ ዮሐንስ ለክርስቶስ ደማቸው በመግደል ምክንያቱም የሆነ ሁሉ አስረዳቸው ዘካርያስም መለሰላት ወደ እኔ ከመምጣትሽ በፊት ሁሉንም አውቃለሁ አላት ስለ አንዱ ተወዳጅ ልጄ ምን ላድርግ አለችው የተባረከው ሽማግሌ ወደ ደበረ ሲና ሂጂ ፈልገው ካጡትም ከርሱ ፋንታ እኔን ይገድሉኛል አላት ዮርፋይ ሙጫኮ በርባዳ ይደበቅ አናናጄ ሰናቲ ፉሪቲ ገረ ሲናቲ በቃዱ ጀደን ዘካርያስ ተዳነኙን መጥምቆ ዮሐንስን ጃርቲን ሳልጻቤታ ከፉት ደምቱፍ በመለያየታቸው ምክንያት የሆነ ለቅሶ ምን ይደንቅ ዘካርያስም ልጁ ዮሐንስ በእቅፍ ይዞ
እምባውን እስከሚፈስ ድረስ አለቀሰ። ሙጫሳ በወይት ነጋት ጋቻኒ ጅራ እንጂ ነሳውና እጅ ነሳውና ሸኘው። ለእናቱም ሰጠው። የተቀደሰችው ባልቴቤትም እኔ በመሄድበት ገዳም እድን ዘንድ በጸሎት አስበኝ አለችው። በዘመንሽ መጨረሻ በሽማግልናሽ ይህ ልጅ የሰጠሽ አምላክ በምትሄጅበት በዚች በረሃ እርሱ ይጠብቅሽ እያለ ጸለየላት። ያን ጊዜም የሚያጽናናት ሰው ሳይኖር ወደ በረሃ ሄደች። ወንድሞቼ የዚች የደከመች ሴት ሰውነት አያችሁን? የሚያጽናናት መንገድ የሚያመለክታትን እንዴት አትለምንም? ከእርሷ ጋር ስንቅና ውሃ መንገድም የሚመራትም አልያዘችም። ባሏም እንዴት ብቻ ወደ ሰርሃ ወየ ነጋሙ እንጋ ለካ ጀቹን ባየ ደማ ጅርቱ ሰዓቲትን ፈየደምተኒ rakkoon hin jiru bakka isaatti agarsiisuuf bakka inni nyaata malee guddate jechuudha. Nyaata idimee isaa likkii nyaadhu dheesee xana firaare tole nyaata nyaateera qoy bakka akka ittiin nyaanni si agarsiisan sarnamichi fudhati. Ati ortodoksiidha Samuel? Samuel Haasa'u madeeristani bakka nyaataa bira dabarte miti dubbiste no suni waaqarraa kan dhufeef nyaate dubbate inni booddeerra kan waaqarraa dhufe inni beela'ee jennaan waggaame kan inni nyaata malee taa'ee jennaan waaqarraa kan dhufee nyaate inni mannaaf salphaa akka jedhan sana jechuudha. Si galee tole gurbadaan wal faana jirtan nami seexaanni ሽማግሌ fakkaatee itti dhufee agartaa melaan የተባረከ ካህን ሽማግሌው ዘካርያስ የሄሮድስን መልእክተኛዎቹን ሰራዊት በእርጅና ጊዜ ስለተገኘው ልጁ ይጠይቁ ዘንድ ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ አልካደም። ያለበትን ቦታ አላወቀም ብሎም አላመነም አመነ እንጂ። ዘካርያስ እናቱ ከእርሱ ጋር ወደ በረሃ ሄደች አለችው። ጻድቅ ሽማግሌ ሆይ የእፉኝት ልጆችን በጎችን የሚያጠፉ ታጣቂ ተኩላዎችን እንዴት አመለከተ? እናቱ በርግቦቹ ማደሪያ ሳለች በሽማግሌ ዘመን የተወለደ ሕፃን ቦታ ለእፉኝ ልጆች እንዴት አሳየ? የኢባብ ልጆችን እንዴትን ጠቀሷቸው? ሰራዊት በሰይፍ በጦር ሆኖ በተመለከተ ጊዜ ሰውነት ፈራችኝ አይደለም ቃሉ ስለአመነ ነው እንጂ። እሺ ቆይ ዶት እንድትኛነ ስንፍ ዳይሶ ስንት ደረተ ከኢየሱስ በዘከር እናቱ ድንግል ማርያም ለመነች። እሺ ንጹሃን የምትሆን እናታችን ድንግል ማርያም አረፈችው። እሺ ዳግመኛ ስለ እርሱ እመቤታችን ማርያም አለቀሰች። ያቺ ያን ጊዜ ጌታችን ፍርሃቱን ጸጥ አደረገው። ኩን ኢየሱስ ፋከን ረበረዴ መንዳ እሺ እንጋራ አዲስ ፋሲል ለምን ሰዓት ይታፈየደም ነው ኡስታዝ ያደ ከሰው ነው በቴረ ሙጫኔ ሰው አንተ rakkoon hin jiru tuufaasiniin baasasini tuufa anisini baasesin tagarsa gidduutti gurbana maltaate Samuel si wajjin haasaan jiran cufadhota mallaga irraa mallee daban barreet addisu tuufaasiniin absisa tuufa saati furadhoote waliif thank you naamusa keetiif dhugaa isin dinqisiifadha sirratti hambisuu amala keessi kabachiisa amala keetu illee xinneessa dhufuutti thank you sin jechuun barbaada gaafummaadhi mee Yesuus waaqadha jenneerra waaqummaa isaaf illee ragaa nan barbaada namummaa isaaf immoo ragaa nan dhiyeessaa ergamaa ta'uu isaaf jecha afaan isaa irraa beelan dubbadha haa ta'u malee Yesuus nyaata nyaachuusaa kara deemtota Imaawusii wajjin qurxummii nyaateera Yesuus kana namantaa nyaata kamii koroota isaa wajjin nyaata nyaateera Yesuus ofiisaaf immoo nyaata qopheesse nyaata nyaachiseera Yesuus waaqayyo sii qopheessa jennee salallabnu sana immoo miti gaa kun raajota sanan jiru nama waa'ee raajota waa'ee maalii sanamni walitti waan macaafa qulqulluu duwwaa waaqayyo akkamittiin nyaata nyaachuu danda'a? Waaqa erga ta'ee waaqni beela'u ni jira, waaqni nyaata nyaatu ni jira. Addisuu an kanasitti immoo baay'ee tokko dhugaa baay'ee ani baay'ee si dhaggeeffachaa waan tureef sirraa waan baay'ee barachaa ture. Amma deebisee si ibsuudhaaf garuu beekta na caala beekta waan baay'ee sirraa laalaan ture duratti jechuudha. Amma garuu deebisee sitti ibsuudhaaf
Waa'ee tokko naanuu na ajaa'ibaara. Kanaafiyyuu amma biyya lafaa kan akkamitti nu batteetti jalqaba biyyi lafaa kun maal turte? Akkamitti gara cubbuutti galte? Isa booda akkamitti biyyi lafaa kun waaqa walii walitti araaramte? Akkamitti biyyi lafaa kun bakka akkasumatti gallakkisee uumeedhuma gallakkise moo akkasumatti namni duruma lafarratti uumamee bakka Marii dhoksaas na dabaamas. Nu adaba hunduma keenya jiru. Ustaz Farhan. Maatii bareedaa na gaafatte adillee siifan deebisa naamusa waan qabu. Lammaffaan immoo deebisa dura haasaa turre deebii deebisteetta. Si hordofa waan an tureef caalaa immoo dhimmicha waan ani dhufanneef sitti deebisuun na rakkisaa jettee anillee si dhiphisuun barbaadu. Hin beekta waan ta'eef biyyi lafaa maal turte kan jettu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastee dubbiste biyyi lafaa bishaaniin kan haguugamte yookaan immoo lafa callabboo homtuu tokko irra hin jirre turte. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti immoo Waaqayyo Abbaan ilmas miti hafuura qulqulluus miti Waaqayyo Abbaan irra deebi'ee hojii harkasaa ilaalee laficha bishaan dhokse waan jiruu fi bishaanicha gar tokkotti irraa qabee biqilaa keessa jiru bakkee itti baasee mul'ise. Eenyutu? Waaqni Abbaan. Kanaafi lafti akkattiin turte seenaan ishee. Ji'oogiraafiin immoo lafti giloobii fakkaatti yookaan killee fakkaatti nutti mee darbee lafa killee fakkaattu hin argine gaanuni lafa diriiraa argine isa kana bira darbine. Ishi laftiif waaqni wal lolee ture akkamittiin lafaaf Waaqayyo walitti araaraman kan jedhu lafaaf Waaqayyo wal lolaniin turre namaaf Waaqatu wal lolee ture. Namaaf Waaqayyo kan isaan wal lolanii lafti uumama dachee nun irra deemnu kanadha. Malee lafti afaan godhatee nama lolu otorra lolate gaafa nun irratti fincoofnu maana irratti fincooftedha. Yeroo nun irratti kaakkaa goonu maamna irratti kaakkaa gootedha. Yeroo nu waan barbaanne irratti waan hin taane goonumaaf akkasuma gootedha. Nama miti Waaqayyo wajjin lafti wal hin lolle garuu uumamni yookaan namni Waaqayyo wajjin wal lolee. Akkamittiin wal lolee yoo jenne isayyuu anaafsitu Waaqayyo wajjin wal lolee tun taane seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Addaamiif Yewaantu seera Waaqayyo isaaniif kenne cabsuurraan kan ka'e Waaqayyo wajjin wal lolan. Waaqayyo wajjin wal lolan. Sorry. Narratti bilbilameetu dhiifamaa wajjini Waaqayyo wajjin wal lolan. Cubbuun Addaam addisuun ilaallatu. Cubbuu walii fi addisuun ilaallatu. Cubbuun Hewaangoote addisuun ilaallatu. Siifaa galolaa. Cubbuu Addaam godhettu Addaamtu adabama. Cubbuu Hewaangootettu Hewaantu adabama. Maalodhaa kunii? Dhiifamaa wajjini isa kanaafi cubbuu isaan godhaniitu isaantu adabama malee cubbuun jarri kun godhatti ani hin adabamu. Akkamittiin Waaqayyoo fi namni wal lole kun akkamittiin araaraman kan jedhuun si deebisuu barbaada. Qalbiin kenna wajjin jira laata? Dubartiin hin dubbatinii, hin faarfatinii, hin raajiinii, rifeensa ishee haa guuggattodha. Siraata barii kottu. Rifeensa kee haa guuggadhu nama guutuu ta'i. Afaan keellee qabadhu nama guutuu ta'iiti kottu. Ishi seera waldaa kiristaanaallee kabajiif. Seera Paawulos isinii barreesse kabaji. Walii fi kun dhaggeeffadhu. Isa kanaaf Waaqayyoo fi namni akkamitti walitti araarame kan jedhu si ibsu. Okay. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 lafa itti Waaqni Abbaaf Hafuura Qulqulluuf ilmi wal faalleessan tokko sitti hima. Waaqni Abbaan uumama guyyaa jaafa nama hundumaa uumeetu Hafuurri Qulqulluuf Waaqni Abbaan kottaa akka bifaaf fakkeenya keenyaatti nama uumna ergi jedhanii booddee uumanii ka'anii kan itti gaabbe Hafuura Qulqulluu yookaan Waaqa Abbaatu hin taane ilmatu gaabbe. Eenyuun? Yesuustu gaabbe. Maal jedhee? Ani nama uumuu kootti nan gaabbe. Argitee? Ani nama uumuu kootti nan gaabbe. Utuu Waaqa Abbaatu gaabbe ta'eeti dubbiin hin badde ture. Ilmatu gaabbe hin dhufe. Waaqayyo immoo nama uume kana itti araaramuudhaa fi Waaqa fagoo utuu hin taane Waaqa dubbiin hin badde ture. Ilmatu gaabbe.
ilaal sii galeera miti isa kanaafi iddoo kana keessatti olatte ilaalte Waaqayyo nama uume kamittiyyuu fuula araaraa malee fuula gaddaatti hin argisiisu. Ni jaallata. Islaama ni jaallata. Kiristaana ni jaallata. Waaqni abbaan yookaan Allah ni jennu jechuudha afaan Oromootiin. Nama hundumaayyuu wal qixa jaallata. Hiyyeessa ni jaallata. Sooressa ni jaallata. Bareedaa ni jaallata. Fokkisaa ni jaallata. Waaqayyo abbaan jechuudha. Yesuus garuu maal jedhee nan gaabbe nama uumuu koottee. Kun paartii yeroo Haayila Maariyaam Dassaalenyi faa yeroo Abii faa itti sarakkabuuf ka'an sana wal fakkaata beektaa yeroo wal mormii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqni abbaan garuu hin jennu ilmis gadi ba'ee kanan dubbanne. Inna isa kanaaf kanan dubbachuu barbaadu namaaf Waaqayyo kan walitti araarsee fakkeenyaaf ati cubboo hojjette Waaqayyoon araaraan gaafatta yoo ta'e Islaamni tokkollee cubboo hojjete akkaataa amantaa isaatti salaata godhee Rabbiin araara hin kadhata yoo ta'e Rabbi ni araarama. Rabbi araara buusuu qabna malee Rabbi araaraan buufne hin qabnu. Yesuus garuu keessaa baasee akkasidha. Ani nagaa buusuudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatiin. Intalaa fi haadha walitti naquu, abbaaf ilma walitti naquu, biyya lafaa gooluudhaaf an dhufe. Waaqayyo kan akkasii nurraa qabu. Inna walumaa gala Waaqayyo jirumaanuu Waaqa araaraati waanta ta'eef dhalootatti araarame. Kanaadha. Ayyee amma wanta amma itti irratti hundarratti iyyuu Waaqa abbaa Waaqa ilmaatu gaabbeette Waaqa jiraachuu isaanii namantaa garuu Waaqa ilmaa jiraachuu isaanii namanta bine. Gaaffii bareedaadha. Waaqa ilmaa jiraachuu isaatti namanu Waaqi hafuura qulqulluu jiraachuu isaatti namanu Waaqi qofaasaa jiraachuu isaatti namana Yesuus akka namaatti jiraachuu isaa namana akka ergamaatti jiraachuu isaa namana hafuurri qulqulluun immoo gahee mataasaa qabaatee jiraachuu isaatti namana sadan isaanii jiraachuu isaaniitti namana Yesuus namummaa isaatiin ergamaa dhugaa ta'uusaa namana mudaa akka hin qabne ta'uusaa namana nama ta'ee dhalachuu isaa namana gara mirga abbaatti asii ol ba'uusaa namana deebi'ee dhufuusaallee macaafa qulqulluu miti quraanni keenya iyyuu lafa nuu kaa'a. Kanaafiyyuu maaliif isa akkanaa nurraa qabattere? Isa goolii nutti fidu ta'a. An biyya lafaatiif nagaa kennuun dhufne haadhaaf intala gidduutti goolii kaasuu abbaaf ilma walitti naquu biyya lafaa gidduutti goolii kaasuu kan dhufee dhima afaanuma isaatii Yesuus. Maal balleessu? Gaafa ati Yesuus Kiristoos hin amantu maatii dhumaa itti dhalatte moo akkasumatti amante kana dura? Waaqayyotti amane. Gaafa amantu gaafa jalqabaa Yesuus Kiristoos hin fudhattu yeroo Pirootestaantii turte deebii sirrii hin barbaada. Maatii keetti itti dhalatte moo deemtee charchiitti harka laattatte anduraa jechuudha. Ani Yesuus Kiristoos irratti dhaladhetu hin taane inni guddaani Waaqayyo Waaqa uumaa Waaqa tokkicha ta'uusaa kaleessallee kiristaanummaa keessa gaafa hin jiru falmaan ture hanqan. Barumsa tiyooloojii baran barataa tures falmaan ture hanqan. Jechuun kun yeroo ati Pirootestaantii taatu kiristaanuma ta'een kiristaana irratti hin dhaladhee seenaa yoo qoratte garuu islaamummaa irratti hin dhaladhee. Islaamummaa irratti hin dhaladhee. Garuu maatii koo wajjin gaafa dhaladhee harmeen koo gaafa na deesse isa jalqabaa siree irratti na deesse xeenaa xaabiyaatti lammaffaa garuu amantaa kiristaanaa irratti hin guddadhee achumatti baree achumaan dhufee gadi taa'ee istirii gaafa qoradhu jalqabni ka'umsa kooti islaamummaa akka isheen taateen mirkaneeffadhe jechuudha. Kanaafiyyuu maanni walumaa galaa Yesuusiin amaneetu hin taane Waaqayyo abbaatti amane. Akkamitti Waaqayyo abbaan uumaa ta'uusaa yookaan Allah ni jennu. Fakkeenyaaf እግዚአብሔር akkuma jennu Allah jechuun Waaqa jechuudha baay'ee. Ustaazonni na sirreessuu dandeessu asitti hunda goggoree እግዚአብሔር akkuma maariffaadhaan jennu Allah jechuun Waaqa jechuudha yookaan Rabbi jennee isa waamnu jechuudha. Inna isa kanaafi gabaabsee giyoonsii xumure Waaqayyotti kaleessayyuu amanaa tureera. Yesuus immoo ergamaa ta'uusaayyuu kaleessa immoo dubbachaan ture lallabaan ture. Dhugaan sitti maa jechuudha. Sarrashaallee. Charchii keessatti moo? Amma gaafa namni amaneetoo maatiin isaa yeroo loluun agartee hin beektooti. Namni sin jibbina yeroo Pirootestaantii taatu. Baay'ee bareedaadha. Ani hawaasnan keessatti dhaladhe hawaasa jaalalaati. Gaafan akkasiin jiru daa'imummaa moo koodhaa kaasee Pirootestaantii tulan maatiin koo waan ta'eef Pirootestaantii mattiin guddadhe jibbiin jiru. Garuu jibbi tokko tureera. Innis maa'in makana Yesuusii keessa mulu wangeelii gaafa naqe biyya guutuun irratti ka'e.
Inni kun iyyuu mulu wangeelii waaqa kan biraa makaneessus waaqa kan biraadha ta'een beeku yeroo sana. Laakki namni narratti hin jinkaane amma reefu gara dhugaa kanaatti ergan dhufee uummanni narratti duulaa jira. Ay, namni maatii isaa faana gaafa ofiisaatti dhaqee amanu maatiin isaa kana irratti ka'ee kan abbaan isaa maaliif Yesuus Kiristoosiin fudhatte maaliif Pirotestaantii taate kan wal lolanii haati mana abbaa mana diigdee agarteen beektu tiksii ammaan CV kadheen addisu. Hin argine lakki. Lakki dhugaa kana beekta dhiisi. Dhugaa kana agarteetta. Kaleessa maqaa Yesuus. Billaahi tillaahi akka amantaa kiristaanaatti dhugaa waaqayyoo isa tokkicha isa baraan jiraatu hin argine. Nama amanee maatii isaatiin jibbame agarteen beektu. Dhageessis hin beektu. Isa kana sumaa fi waaqayyo duwwaadhaaf dhiisnaa lammaffaa immoo maqaa Yesuus seexana baasteen beektu moo akkasumatti lallabaa turteeti? Gaaffii bareedaa na gaafatte. Dhugaadha akkati kana na gaafattu hawwii koo ture. Seexanni uumamaa bu'amaadha. Seexanni guyyaa of tuulummaa mul'isee waaqayyo abbaa biraa gadi darbatame kaasee bu'amaadha. Birrii meeqa daftarii? Garagaartamini mu'amaadha. Dheengadda galgala mana ustaasa tokko jalaan ture. Quraana irratti qara'ee gaafa inni jinni iyyisiisaa ture taa'ee ni ilaalaa ture. Tokko. Lammaffaan immoo macaafuma qulqulluu yoo itti qabde seexanni ni iyya. Seexanni baay'ee garraamiidha. Dubartoota keessaa iyya baay'een sarara caalaa waanta ta'eef seexana garraamiidha kan iyyuu beektaa. Siigalee innaasa kanaafi maqaa Yesuusiin isa iyyuu Quraana Rabbiitiin isa iyyuu isa sanaan isa iyyuu inni guddaan seexanni iyya nama kee haa ba'u isaati. Jinniin inni jennu jechuudha. Abbaa Caalii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Innaa isa kanaafi Islaamni akka amantii isaatti Quraanaan jinnii ari'a. Ortodoksiin akka amantii isaatti qeensa nama akkatti qabanii qimmiiduu yookaan bishaan qorraa keessatti gadi darbachuudhaan jinnii nama keessaa ari'a. Akka Pirotestaantitti immoo maqaa Iyesuus jedhaniiti ifataniitu jinnii nama keessaa ari'a. Hundumtu akka kennaa mataa isaatti jinnii baasuu danda'a. Amma maqaa ergamaa kamiitiin seexanni ba'e kanatti beektus tinatti. Maqaa ergamaa kamiitiin ergamaan baay'een beeku. Seexanni ba'e kan jedhuuf deebii gaaffii bareedaa na gaafatte. Maqaa ergamaa Iyesuus kan jedhuun jinniin baheera. Maqaa addisuutiin ba'uu danda'a. Maqaa intiraatiin ba'uu danda'a. Amma akkasumatti maqaa eenyuusiin jedha amma amantaa keessatti. Ani ergamaa miti waanta ta'eefi maqaa kootiin hin ba'u. Warri qaalluyyuu baasaa ma ooluu mima? Laahi billahi nama seexana qabu ollaa gashee amma sammaan kee abaasan. Amma sammaa. Eessaa finnaree jiru. Abdii akkam jirta? Hiikoo obsi nagaan jira inshallah obsi. Kanaafiyyuu ani kan inni jechuu barbaadu yoo addis hojii isaati booda. Waliin ijoo qoyaa yeroo takka haa fixatanii walii fi addisuun haa geeffatanii akka isaan quufanii namni tokko gidduu seenaa. Baazewee irkoo duukaa haasa'een beeku Saamu'eel duukaa hin haasa'u mikinaatu naamusan qabu waanta ta'eef waliifin xumuradheera gaafa inni naan jedhuun irkootti darbaa irkoo reefuun arge waan an ta'eef. Saamu'eel garuu yeroo baay'ee ta'e nan ilaa jammaree ammayyuu jammare naamusan qabu mucaan nan beeka waliifin xumureera yoonne de irkoottan darbaa. Kan walii galle wajjin haasa'u kan waliin galle immoo callisnee afaan qabannee taa'uudha. Cinqatee haasfalliqe. Asitti walii fi waa agarsiisee darbaa walii fi as keessaati kan warra Ortodoksiitti silaayyuu namanu jedheera. Gara Ortodoksiitti namanne macaafa keessaa baaseetti agarsiisu bakka macaafa keessaati baaseetti agarsiisu. Ustaas. Macaafa Ortodoksii kiristaaniin fudhachuus hin qabu. Ayyee macaafuma keessaa wangeela kee agarsiisa bakka. Wangeela keessaa kan Pirotestaantii keessaati seera ba'uu keessatti yaa'uun beekta Eeliyaasuu fi Museen bultii 40 fi guyyaa 40 akka jarri soomanii sana keessaa kan Museen agarsiiseen san booddee waaqa gootamuun gootuu waliin ilaallaa tokko
maal jedha boqonnaa 8:28 irratti Museen achitti guyyaa 40 fi halkan 40 Waaqayyo bira ture yeroo kanatti midhaan hin nyaanne bishaanis hin dhugne inni dubbii kakuu isa waa'ee abboommii kurnan sana gabattoota dhagaa irratti hin caafee jedha. Inni soomiidhaaf sanuu Waaqayyoof ajajamuudhaaf soome Museen malee seexaanni isa wanna jettee miti. Fuutee deemtee goodaa keessa dirqiidha waan nyaatu dhuguu dhabee miti. Inni kun soomii Waaqayyoof jedhe halkanii fi guyyaa 40 Museen maal godhe hin soomee jechuudha. Kanaafuu Museen kuni mee Waaqayyoo inni hin nyaanne jettee nuun dubbataa turte. Akkam jettame kun Waaqayyo jettamoo miti kana addisuudha deebisti gaaffii sila kaastan irratti san booddeetti hufa annan cufadha. Ustaaz Asmaane Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 19 illee dubbisame lakkoofsa 18. Asmaan nu dubbisaatti cufadhaa cufachuu barbaadda. Ayyeesh. 11:18. Eeshi 11:18. Yohaannis yommuu dhufe nyaata hin nyaatu dhugaatis hin dhugu ture jedha. Kana dhala Yohaannis Maximqoon isinitti mee akka inni dibeesaa gidduu nyaata nyaataan turre ijoollummaa irraa kaasee sitti agarsiisuuf gadalaati keessa seenaan diddee kun asirra iyyuu jira agartee Maximqoo Yohaannis jechuudha. Cuuphaa. Gadi dubbisi waan inni. Nan dubbisa haal jedha. Yohaannis yommuu dhufe maal godha nyaata hin nyaatu dhugaatis hin dhugu ture. Bakka hin nyaatu hin dhugu ture ittiin siifuufa. Isaan immoo innoo seexaana qaba jedhan. Maaliif inni nyaata hin nyaatu dhugaatiin dhugu waan ta'eef seexaana qabaadhaan Yesuus bultii 40 kan hin nyaanne dhugne jira. Inni immoo yeroo dhufu nyaataaf dhugaatii hin nyaatu ture. Eeshi maal jedha itti aansee? Eeshi ilmi namaa yommuu dhufe hin nyaata hin dhugas. Isaan immoo ilma namaa albaadessaa fi machaa'aa kana hidhata warra qaraxxuutti fi warra akka seeratti hin jiraanne jedhe haa ta'uyyuu malee ogummaa Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedhee maal jedhe inni nyaata nyaatu hin dhugu ture inni maal jedhe ofiisaa immoo ilmi namaa gaafa dhufe nyaata hin dhugas jedheen Yesuus Kiristoos hin jechaara maaliif jennaan isa gooftaa duraa karaa xaraga jedhamee kan dubbatame anadhaa jedhaa ture miti Yohaannis Maximqoon Yohaannis cuuphaa jechuudha. Kanaafuu nyaata nyaatu dhugaatiin dhugu ture garuu maal jedhee raajee waa'ee Yesuusin ilmi namaa yeroo dhufe hin nyaata hin dhugas jedheen kunoo ilmi namaa yommuu dhufe hin nyaata hin dhugas jedheen jennaan isaan immoo deebisanii arraba jalqaban jechuudha. Ilma namaa albaadheessaa fi machaa'aa kana jedhanii arrabsuu jalqaban jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa gaafa dhufe Yesuus Kiristoos akka inni nyaatuu fi inni kun immoo akka nyaataa hin turre dubbataa jechuudha. Galatoomii bultii 40 soomaa ture akkuma ati jette yoo eenyu maqaan isaati Museeni. Kanaafuu ati Waaqayyo jettaa yoo akka istaandardii ammaati addisuudhaaf iddee fitte jechuudha itti oofaa. Jawaar Maamedii Baqqalaa guyyaa 40 soomaa. Amma asirratti. Nama guutuuma. Qoy dubbii wayii nageessi soomaan immoo bultii 40. Hin nageenya Ustaaz Farhaanis hin nageenya biyya jirtanuu? Anoo nageenya kaa Waaqayyo Oromootiin jettaniire? Anoo nageenya. Anu gaafan kiristaanummaa tajaajilarra jiru guyyaa 40 soomeera. Dhugaa rabbi. Viidiyoon guddisime abdii. Akkas taanaa Waaqayyo baay'ee jiraachuudha yoo kun masfartii Waaqayyummaa ta'e nagaatti turaa si dhaggeeffadha cufadhe. Ayyamma gaaffii nani deebinan isinii deebisee fi iddoon isin jirtan waa'ee nyaataa waa'ee intanaa kan jettan achi hin jiru. Waa'ee nyaata soomiti ati soomuu dandeessa. Atumti kun kaatee guyyaa 40 guyyaa 10 torbee lama turuu dandeessa nyaata otoo nyaatiin. Isa booda garuu du'uu dandeessa. Maaliidhaaf namadha waan ta'eef. Maaliif qaamni keenya kun nyaata barbaada gabbachuudhaaf socho'uudhaaf waa hojjechuudhaaf nyaati baay'ee barbaachisaadha. Ani waa'ee nyaatarra osoo hin taane seexanni fiddee waan babbareedaa waan miidhagaa biyya lafaa fuuldura keessa kana hundumaan asii kenna. Irratti aboo siifan kennaa anaaf kufii sagadii. Immoo agarteet daabboo godhii nyaadhu jettee dhuftee qoruu dhatte jechuudha. Asii galee osoo nama ta'eeti gaafa seexanni akkaataa sanaan qortu maaloo naa kenna. Maaloo maalii godhe namni kadhateeyyuu fudhata jechuudha. Asii galee namni hin gogoofama. Garuu waaqa waan ta'eef sirritti waa hundumaa waan beekuuf ofirraa ifatee jechuudha seexana sana. Kanaafiyyuu ani nyaata sababa nyaachuu dhiiseef waaqadha Yesuus hin jenne. Kan hin jechuu danda'u qorumsa sana keessatti hin kufne kufee nafne hin nammachuudha. Amma fakkeenyaaf baay'een isaanii qoramaniiru. Saamsoon qorameera,
baay'een isaanii qoramaniiru garuu qorumsi nama hin kuffisaa. Garuu waaqayyoon garuu garaasa sanatti hin bullee deebisee immoo biyya lafaa kanarratti aboo sii kennaa gamoo laalchisee waan baay'ee laalchisee kanarratti aboo sii kenna kun hundumtu harka koo jala jirannaan isaafis hin goyyomne. Amma osoo namni wayii ka'ee birrii sii kennaa wanta ati duratti gochuu hin beekne yookaan fakkeenyaaf amantii kee jijjiirii birrii sii kenna osoo jedhanii namni sun jireenyi isaa gadaanaadha yoo ta'e qarshii sana fudhatee amantii isaa hin jijjiira. Namayyuu najjeesa miti namni bara kana. Kanaafiyyuu kanaaf hin bitamne Yesuus Kiristoos kan jedhu irraan kan ka'e iddoo isaatti dubbadhe malee sababa nyaata nyaachuu dhiiseef inni waaqadhan jennu. Kana hundumaa immoo kan ta'e nama ta'ee foon uffatee kan dhufeef sababa kiyyaa fi sababa keetiifi. Sababa cubbuu keenyaati. Kan inni kana hundumaa argee. Waliif na batam turu nama guddaa nama tasgabbaadhaati. Saajin akkam jirta nagaa dhabanii deebii bareedaa eelaa birra jira. Deebii bareedaa laattee yeroo sanatti gooftaan Yesuus waaqa moo nama? Ishee kana natti. Gooftaan Yesuus nama guutuudha waaqa guutuudha. Nama ta'e kan inni dhufee dhalatee laal. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu dhagaanii qabda. Waan amma siidha waliin si kabajaa si fidee fi'amna. Yohaannisi amma naa dubbisi Yohaannisi boqonnaa 20 dhaqe. Lakkoofsa 24 irraa kaasee. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu ragaanaa fi laachaa jira. Baasaa nu dubbisaa. Yohaannisi boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraa kaasee. Manaan gabba'ee dubbisaa fi abbaa caalii manatti ol deebi'aa daqiiqaa 2 qofa. Yohaannis mee kanaan jettan ijoo? 20 boqonnaa 20 irraa kaasiti. Tumarra oollee kaarra saraasee oonitti. 20 saraasee oonitti karaa irratti hin battanse ka ijoollee. Allahu akbar. Eshi barattoota gooftaa 12 keessaa Toomaas inni Didimos jedhame tokko yommuu Yesuus dhufe barattoota wajjin hin turre. Yeroo Yesuus dhufe jechuudha. Barattoonni warri kaanis goofticha argineerra jedhanii itti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi hure jechuudha. Harka isaa lamaanitti yoon arge malee quba isaa iddoo sibiilichi hure irra yoon kaa'e malee. Ayinu. Nagaamuy. Hiikoo maayikii cufadhu maayikii qabadhu hiikoo sii qabuu dadhabne. Kufaan nagaama. Quba koos iddoo sibiilichi hure yoon irra kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee hin amanuu isaaniin jedhe. Wanti isaa irratti wal falmaa jiran du'ee